taatee ajaa'ibaa kana dhagahiin dabarsin guyyaa tokko qeerransaa fi gosoota saree baay'ee ciccimootaan leenjisanii falmii dorgommiif dhiyeessan. qeerransichaa fi sariin waliin dorgomsiisuuf guyyaan qabame sun gahee gara bakka dorgommii sanaatti seensisan. osoo dorgommiin hin eegalamin daawwattoonni hedduun falmii isaan taasisan irratti argamuun inni kaan qeerransatu injifata inni kaan ammoo lakkii sareetu injifata jechuun yaada wal mormii walitti kaasuun eegalan. osoo isaan wal falman abbaan seeraa dorgomtoonni falmiif akka qophaa'an sagalee dhageessise. saroonni hundi isaanii bakka ciisanii ol kaanii akka dhaabbatan namoonni sariin kana fidanii dhufan ajajan. saroonnis ol jedhanii qophaa'an. qeerransichi garuu ciiseetuma dhageeffata. namichi fidee dhufeessin calliseetuma ilaalaa ture. abbaan seeraa dorgommicha akka fiigan yeroo ajaju saroonni utaalanii hanga humna isaanii fiiganii sookkan. ammayyuu qeerransichi ciiseetuma ilaalaa jira. qeerransichi fiiguufis waan fedhii qabu hin fakkaatu. namoonni dorgommicha irratti argaman hundi bitaa ichi galee. daawwattoonni hedduun waan iyyaniif abbaan seeraa namicha qeerransa fidee dhufe bira dhaqee maaliif akka fiiguu hin goone jedhee isa gaafate. namtichis deebii isaa akkas jedhee deebiseefi kanneen eenyummaa kee hin beekneefi siin madaallee hundatti ga'umsaa fi dandeettii kee agarsiisaa ooluun hin barbaachisu. ani warra isa madaalan natti fakkaateen isa wal dorgomsiisuu fide. kan akka isaa waliin malee kan isa hin fakkaanne waliin dorgomsiisuun isa tuffachiisuudha jedhee deebii jala muraa hin qabne deebiseefi. atiin seenaa kana dhageeffatte kun waan hedduu akka irraa hubattu abdii guddaa qaba. ergaan koo inni xumuraa eenyummaa kee beekii oolmaa kee filadhu dorgomaa kee adda baafadhu argama kee tolchi. wanti tokko bakka isaatiin alaa rakasa waan ta'eef hamma dandeettuun bakka si fakkaatutti argamuuf yaali. egaa oromoo koo waan gaarii barachuuf gurbaa qaxalee keessan kana tiktokii isaa fuloo tolchuun viidiyoo isaa koppii liinkii siyaasadii gochuuf keessattuu yuutubara isaa subscribe tolchuu hin dagatinaa jecha wantoota beekuu qabdan kan biraatiin hanga olitti dachaanutti nagayatti.